Ashama harka fuunee daawwattoota fi hordoftoota EJM akkam jirtu nageenya rabbii guddaan bakkuma isin jirtanitti isinirraa haa jiraatu jecha EJM irraa oduu guyyaa kanaa qabadhee isiniif dhiyaadheera. Oduu guyyaa irraa kan isinitti himu Antolchaa Hussein Maddaati. Oduu kennaa guyyaa irraa keessatti Jawaar haala yeroo irratti maal jedhee baha Afrikaatti sababa rooba cimaa roobeen balaan namoota hedduu irraa gahaa jiraachuu fi mootummaan abbaa irree Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed uummata Oromoo hidhannoo hiikachiisaa jiraachuu ragaa guutuu wajjin qabannee isiniif dhufneerra. Daawwattoota keenyaa kabajamoo tamsaasni keenya idilee guyyaa guyyaan EJM irraa isiniif darbu bifa salphaa ta'een akka isin bira ga'uuf warroonni YouTube channel keenyaa subscribe hin godhin YouTube channel keenyaa subscribe godhadhaa. Warri karaa fuula Facebook keenyaatiin hordoftan page Facebook keenyaa like follow godhadhaa jecha yoo YouTube channel keenyaa subscribe kan godhatan taate tamsaasni keenya idilee guyyaa guyyaan EJM irraa isiniif darbu battala nu biraa gadi dhiifameen isin bira dhufa waan ta'eef YouTube channel keenyaa subscribe godhadhaa jecha amma kallattii maan gara odeeffannoo guyyaa irraa qabadhee dhufeetti isin ceesisa. Xiinxalaan siyaasaa fi Daayirektarri olaanaan Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork kaleessa irraanfannu roorroo sirnoota darbanii Oromoo irratti raawwate jennee externalize goonuu obsaa turre kanarraa garuu obsuun nama dhiba jechuudhaan barruu gabaabduu ergaa jabduu qabdu kan nafxanyootaa fi warra bilxiginaa irraatiifis deebii taatu karaa fuula Facebook isaatiin maxxanse. Jawaar Mohaammed barreeffama isaa kana keessatti ergaa guddaa uummata Oromootii fi uummattoota Itoophiyaatiifis akkasuma sirna abbaa irree amma bifa haarawaan aangoo qabateef dabarsee jira. Jawaar Mohaammed barruu isaa keessatti sirnoonni darban milikirraa kaasee hanga mallasaa dararaa uummata keenya irraan gahan yoomuu hin dagannu. Namni dararaa sirnoonni sun saba keenya irraan gahan waakkate takkaahuu xinneessee madaa eelayaa jiru irratti haanxii suuqee sooqiddaa akka nama firfirseeti. Garuu ammoo miidhaa sirnoota kaleessaa dubbachaa shororkaa uummanni keenya har'a keessa jiru dhoksuuf yaaluun akka yakkarratti dabaluudha. Manneen hidhaa dur afaan Oromoo dubbatan gidirri isaanii maqaa Oromoota baadhatan biyyeen dhiiga isaaniin gabbattu sun har'a sanuma wanti jijjiirame tokkollee hin jiru. Hidhamtoota maakalaawii haaraya keessa jiran keessaa harki 95 Oromoodha. Magaalota naannawaa Finfinnee jiran kan ilmaan Oromtichaa akka Jaanooyitti Jooniyaatti walirra cicciibsamanii dararamaa jiru. Hanga dhiyoo kanaatti hidhaa fi ajjechan lixaa fi kibba Oromiyaatti ribeelaltoota sababeeffachuu turan har'a bakka sochiin waraana homaatu hin jirre Shawaa Bahaa, Arsii, Baalee, Harargee, Jimmaa fi kanneen kana fakkaatan keessatti uummata keenya halkanii guyyaa shororkeessaa jiru. Roorroo sirnoota darbanii Oromoota irratti raawwate jennee Oromatu nurratti raawwate jennee externalize godhuun obsaa turre kanarraa garuu nama dhukkubsa. Warri kaleessa alagaa waliin uummata keenya dararaa ture kan qabsoo saba kanaatiin ergamtummaa jala bilisa bahee aangootti ol baafame as garagalee harka galataa san ciniine kan duraan garaan nama gubu amma warri kaleessa mooraa qabsoo keessa turan har'a bubbuutu aangootti jecha yeroo madaa sabaa irratti sooddaa firfirsuu yaalan arguudha. Tanas irruma aanna waan hedduu ni bulfanna gaafa dabarte dubbanna jechuudhaan xiinxalaa fi Daayirektarri olaanaan Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork duraanii obbo Jawaar Mohaammed dhaamsa kana uummataa dabarseeti jira. Torbaannan lamaan kana godina Arsii lamaan, godina Baalee lamaan, Gujii fi Boorana, godina Harargee lamaan akkasuma godina Wallaggaa afranitti akkasuma godina Wallootti ribichi garagaraa uummata keenya irra gahuu isaa isiniif gabaasaa turuun keenya yaadannoo as kaluuti. Godina Jimmaatti mootu godinoota akka Limmuu Saqqaa fa'aatti dargaggoonni hedduun maaliif Paabaa'oo Abaa'oo Kaafaa'oo deeggartan jedhamanii dararamaa hidhamaa akka jiran ragaa suur-sagalee wajjii isiniif dhiyeessine isiniif himuun keenya isiniif gabaasuun keenya ni yaadatama. Kinootii har'a xiinxalaan siyaasaa fi Daayirektarri olaanaan Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork wantoota nu torbaan lama sadiin darban dura isiniif gabaasaa turre akkas jechuun barruu tanaan ragaa bahee jira. Mootummaan abbaa irree Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmediin durfamu sirnoota darban caalaa sirna hamaa tahee uume sirna bilxiginnaa jedhu kanaan paartii bilxiginnaatiin uummata keenya dararaa miidhaa jira. Falli jiru uummanni Oromoo qabsoo itti aanuuf of qopheessuudha. Qabsoo itti aanu mootu akka duraanii bifa faffaceen osoo hin tahin jaarmaa itti amanuu fi jaarmaa jaalatu hoggansa jaalatu jalatti uf ijaare qabsoo isaa karaa jaarmaatiin gaggeeffachuudhaaf of qopheessuu qaba. Qabsoon karaa jaarmaatiin hin gaggeeffamne akkuma qabsoo yeroo darbeetitti harka diinaatti kufti.
qabsoon yeroo darbee uummanni akka uummataatti gaggeesse jaarmaan qabsoo san taligu waan hin jirreef harka OPDOtti kufte. Kanaaf qabsoon Oromoo ammallee marsaatti aanu harka nama biraatti akka hin kufne Oromoon akka paartii itti amanuutiin ka paartii ABO jaalatu paartii ABO jalatti ka paartii KFO jaalatu paartii KFO jalatti kan paartii PABO jalatu paartii PABO jalatti hoggansa PABO jalatti qabsoo isaa haa gaggeessu itti baanii qabsoo isaa yoo san milkii taha. Qabsoon jaarmaan hin talagamne hoggansa cimaa hin qabne diinaan saamamuun waan baratamedha. Keessa uummanni Oromoo bara Nugusni Haayila Sillaasee kufee bara Dargiin kufee fi bara Wayyaaneen kuftellee fakkeenya wal fakkaataadhaan qabsoon isaa diinota isaatiin harka fudhatame injifannoon silaa inni argachuu malu nama biraatiif galeetti jira. Kanaaf uummanni Oromoo waan durirraa darbee jaarmaya jaalatu jalatti ijaarame hoggansa jaalatu jalatti hiriiree qabsoo itti aanuuf akka uf qopheessu asumaan yaadachiisuu barbaanna. Mootummaan Abbaa Irree Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmediin durfamu uummata Oromoo irraa hidhannoo hiikachiisaa jiraachuun beekame. Mootummaan Abbaa Irree Itoophiyaa farra Oromoo fi Oromummaa ta'e uummata Oromoo irraa qawwee hiikaa jiraachuu maddeen keenya godina Harargee lixaa aanaa Daaraa Labuu magaalaa Milkaa'ee nutti himanii jiru. Godina Harargee lixaa aanaa Daaraa Labuu magaalaa Milkaa'ee keessatti mootummaan Abbaa Irree kan Abiy Ahmediin durfamu uummata keenya irraa meeshaa isaanii irraa hiikaa jira. Turbaan kana keessa qofa akka gabaasni kun mul'isutti qawwee 51 kaleessa caamsaa 13 keessatti qawwee 51 hiikamee jira. Sagaleen keenya Oromoon hundinuu dhagahuu qaba. Hadaraa uummata Oromootiin nu ga'e jechuudhaan maddeen keenya godina Harargee lixaa aanaa Daaraa Labuu magaalaa Milkaa'ee AJM'tti himanii jiru. Gochi kuni godina Harargee lixaa aanaa Daaraa Labuu magaalaa Milkaa'ee fi naannoo ishii qofa osoo hin taane guutummaa Oromiyaa keessatti dalagamaa jira. Mootummaan Abbaa Irree Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed uummata Oromoo cabsee Oromummaa balleessee Oromiyaa daaraa godhee Itoophiyaa miilki ijaaruudhaaf tarkaanfii inni fudhataa jiru tokkoffaan tarkaanfii sirna durii deebisee ijaaruu inni lammataan immoo uummata Oromoo laaffisuu ummanni Oromoo ta'uufiitiifuu hidhannoo hidhate hin qabu warra hidhatan irraa mootu hiikuudhaan tarkaanfii kana fudhataa jira. Yeroo ammaa kana ummanni Oromoo waan qabu hunda hiikkataa jira. Qawween shugguxiin maakiraafoonii fi kanneen tokko osoo hin hafiin hanga albeen gahutti irraa hiikaa jiraachuu ragaaleen aanota garaagaraa irraa dhufan nutti agarsiisaa jiru. Waan baay'ee nama gaddisiisudha. Jawaar Mohammad waan kanarratti guyyaa irraa waan jedhe qaba. OPDO'n bara Wayyaanee san uummata keenya akkatti albeen osoo hin hafiin hiikkachiifte booda daangaa lixa bahaa fi kibbaatti uummata keenya ormii itti taphate. Kunoo zamana bilxiginnaas eegaltee jirti. Meeshaa uummanni mallaqa isaatiin bitate seeraan galmeeffatee qabu hiikaa jiru. Osoo seeran ala ta'eyyuu akka seeraan majruutiin akka galmeeffatan gochuu malee uummata balaaf saaxilamaa ta'e kanarraa hiikuun diinummaadha. Hubadha, duulli meeshaa hiikuu kun Oromiyaa malee naannoo biraa keessa hin jiru. Duulli hidhaa fi gidirsaatis akkasuma Oromiyaa qofa keessatti mul'ata jechuun obbo Jawaar Mohammad gabaasa ammaa kana dhugoomse. Egaa mootummaan Abbaa Irree uummata keenya irraa hidhannoo hiikaa jira. Uummanni keenya mootu yoo jarri itti dhufte hidhannoo isaa hiikkachuu hin qabu. Akka seerri jedhuttis namni hidhannoo yoo qabaate yoo ayyama itti hin qabaatin ayyama itti baafata malee mootummaan meeshaa san irraa fudhachuun faallaa seera biyyi sunii imaammata waa'ee meeshaa waraanaa bitachuu fi hidhachuu irratti qabdu kan faallessuudha. Dr. Abiy Ahmed urgagaafa aangootti dhufe waan tokkollee waan seera biyyattiitiin wal madaalu wal simu dalagee hin beeku. Akkuma fedha ofiitti biyya gaggeessaa jira. Keessumaayyuu baroota ji'oottan askaluu kana diinummaan inni saboota Oromootiif saba Oromootii fi saboota akka uummata Oromoo gaafii walabummaa gaafii bilisummaa qaban irratti qabu baay'ee tokko nama ajaa'ibaa jira. Tarkaanfiin inni akka mootummaatti fudhatu waan seera biyyi sun ittiin bultu faallessuudha. Kinoo tarkaanfiin amma inni qawwee hiikkachiisuuf godhaa jiru kunis homaa seera biyyattii faallessuudha. Mootummaan gaafa seera cabsee namatti dhufe seera cabsanii of kabachiisuun immootu seera waan ta'eef uummanni keenya hidhannoo isaa dabarsee diinaa Abbaa Irree Dr. Abiy Ahmed kanaaf kennuu hin qabuun dhaamsa kenna. Rooba cimaa biyyoota baha Afrikaa keessatti roobeen lakkoofsi namoota buqqaanii dabalaa jiraachuun
gabaasni miidiyaalee Afrikaa hedduun nu agarsiisaa jiru. Rooba cimaa baha Afrikaa keessatti roobaa jiru hordofuun lolaa uumameen lakkoofsi namoota qe'ee isaanii irraa buqqaanii dabalaat jira. Itoophiyaa, Somaaliyaa, Keeniyaa fi Ugaandaa, Ruwaandaa keessatti rooba cimaa torbee hedduuf osoo addaa hin kutin roobaa jiruun walqabatee lolaa fi siigaa lafaa uumameen uummanni hedduun qe'ee fi qabeenya isaa irraa buqqaa jiraatuun gabaafame. Dhaabbata mootummoota gamtoomanii dameen deeggarsa namoomaa akka gabaasetti baha Itoophiyaa naannoo Somaalee keessatti lolaa uumameen galaanni naannawa jireenya irraa garagaluun uummanni 100,000 qe'ee isaa irraa buqqa'uu beeksise. Naannoo Somaaleetti itti aanaan hoogganaa bulchiinsa dhimmoota ittisa balaa obbo Saadiq Abdulqaadir Heeliif VOA'f yaada kenneen ammoo balaa lolaa godinaalee naannichaa hedduu keessatti mudateen torbaan lamaan darban keessa qofa uummanni 50,000 ol ta'u qe'ee isaa irraa buqqa'uu fi yoo xiqqaate namoonni 10 balaa kanaan du'uu beeksiseeti jira. Haaluma wal fakkaatuun lixa Keeniyaa keessatti rooba cimaa torbee hedduu walitti fufuun roobaa jiru hordofuun lolaa fi sigiga lafaa mudateen lakkoofsi namoota du'anii 250 akka darbee fi namoonni 150 ol qe'ee qabeenya isaanii irraa buqqa'uun ibsameeti jira. Dhaabbanni gargaarsa Islamic Relief jedhamu akka gabaasetti ammoo Somaaliyaa naannolee hedduu keessatti rooba cimaa roobaa jiru hordofuun lolaa uumameen uummanni namni 200,000 fi 15,000 ol qe'ee isaa irraa buqqa'uu beeksiseeti jira. Keessumattuu naannawa Puntland keessatti lolaan magaalaa xiqqoo takka guututti irra garagaluun gabaafame. Lixa Ugaandaa keessatti rooba guyyoota hedduuf wal faana roobaa jiruun lagni guutuun hospitaala, manneen barnootaa dabalatee bu'uuraalee akka daandii kan manca'an ta'uuf kanniin hordofuun yoo xiqqaate uummanni 100,000 ol qe'ee qabeenya isaa irraa buqqa'uun odeeffannoon ni addeessa. Walumaa galatti naannoo baha Afrikaa keessatti rooba cimaa hordofuun balaa lolaa uumameen uummanni miliyoona 1 ta'uun miidhamuu gabaasaaleen ni addeessa. Egaan daawwattoota fi hordoftoota keenyaa odeeffannoon har'aaf qabannee isiniif dhiyaannee kanuma odeeffannoo biraatiin yeroo biraan walitti deebinutti nagaan nuuf tura.